guyyaa 37 takka guyyaa 36 hafe jechuudha ramadaana barana simatuudhaaf. Ummata Islaam akkuma gartee guyyaan kun deemutti yeroon tun deemutti akkasumatti anaa fi atis du'aaf dhiyaachaa jira. Qabriitti dhiyaachaa jira. Subhaanallah. هذه عبرة لمن يعتبر. توني غورسا نما غورفموف. guyyaan siif barihee sitti galgalaa'uun torban deemee dhumee baatiin dhumtee amanni dhumee sirra naannee dhufuun akkasuma atis naannoytee deemteetuma qabritti galtaa jechuu beeki. Guyyaan keenyaas akkanumatti deemuu jira obboleessoo. Namni numaa dhaloota guyyaa dhaloota kiyyaatti dee'ee kabajaami. Subhaanallah silaa guyyaa dhaloota kiyyaa je'ee du'attiin dhiyaachuu jira jee gara rabbii deebi'ee tawbaa heddummeessuu sadaqaa heddummeessuu soomana sadaqaa khairii qura'aana kana sila. Obboleen Islaamaa baatiin keessa jiru tun baatii ulfaatu baatii rajabaa jedhamti. Baatii rabbiin subhaanahu wa ta'ala sadarkaa isii rabbiin guddise qura'aana keessatti illee sadarkaa fuule. Hatta zamana jaahilummaa keessatti illee ji'a rajabaa ji'a muharram zulqiidaa fi zulhijjaa keessa hatta lolillee ni dhaabbata lolillee hin godhamu zamana jaahilummaa keessattu. Walii galaami haa ta'u hatta islaamummaan osoo babal'atiin dura jaahilummaa keessattu baatiin afran tun kabajaa qabdi. Rabbi quraana keessatti baatii tana dubbatee maal jaa falaa tadlimuu fiihinna anfusakum jarana lubbuu teessan ji'a rajabaa kana keessa ji'a zulqiidaa ji'a muharram ji'a zulhijjaa keessa lubbuu teessan keessatti hin miidhina. Baatiin tun baatii kabajaa qabdu baatii ulfaattuudha. Keessatti diliin oomishatina. Diliin yeroo biraatii fi yeroon baatii afran tanaatun keessattuu baatiin takka gisee hafteef ramadaana irraa baatii dura jirtu rajaba. Arra rajaba irraa 23 irra. Baatii tana keessatti dilirraa akka malee fagaatuu qabna. Yeroo biraarraa diliin as keessatti hojjennu tun rabbii biratti akka hammaattu ulfaattu. Yaani dachaa taate akkana taate jechuun dandeenyu maaliif daliila ittiin qabnu. Laakiin immoo rabbiin irraa nu baqachiise irraa nu seere. Rabbiin irraa fagaadhaa nun jee dilirraa yeruma hundaa'u garuu keessatti immoo baatiiwwan rabbii bira sadarkaa qabdu keessaa baatii 12 keessaa rabbiin baatii 4 sadarkaatti godhe. Akkasuma diliin teenyaleen itti hamtuudha jechuudha. Ummata Islaam. Akkuma gartan social media keenya kun xiqqoo malee najisamee jira. Ni najisamee jechuu dandeenya. Ajandaa adda addaa fiddan. Mee namni saboo waan addaa bareedaa hawaasa waa barsiisuu danda'u ni dhabame moo? Namni gartee gaa waan addaa waan safuu qabu waan kabajaa qabu waan amantii biratti illee waliin faalleessine waan rabbii fi rasuulii waliin faalleessine alayhi salaatu wasalaam. Nama waa barsiisuu dhabame moo? Namni waa barsiisuu dhabameeti gaangistarri social media kana gartee burbujaajessu seen maali amriin dhalatte tun. Yeroo silaa namni waa'ee soomanaa, waa'ee toobaa, waa'ee sadaqaa, waa'ee rahmata walii godhuu, waa'ee walii liffatu, waa'ee gara rabbii deebuu dubbatutti nuti waa'ee jinnii haasofne takka jee. Nuti waa'ee qaamaa dubartiin akkamitti maal taate kana haasofne lama jee. Yaa baleessu maal taane baleessu. Siboo sheekii shariifii maal ta'e baleessu. نريد لا حول ولا قوة إلا بالله ها سيبوا قرم دي ماجر من نكاتشو سووج يعني قواعد ومتى قري ندقتني خالف تعرف وان أدى وان فكتو في وان قاري تاتي همتو تنمني أكن ورقيفتو جارو دلقي نبي كم تا جابر وري قواعد قرتي فلا نمادي مكون أكس جابر سيري ساني ورق قرتي وري واهم بينكون وري فلا نمادي مكون beekamuudhaaf ati waan faallaa hawaasni jibbuu fi waan rabbiin jibbuu fi waan rasuulli jibbuu fi waan jibbamtu takka dalagis hin jaan kana wannin isaanii slogaanin isaanii duba kana jala deemtanii obboleessosin inwaa miidiyaa irra naafiddanii bakka itti gootanii sharafa itti gootanii itti haasoytan bar namticha san daran isintu namticha san bar inwaa beeksisee aangootti godhee suutumatti illee rabbi sodaadhu ja'an meefirraa malee waliin teessanii akkasitti lulluuqattanii haasoytanii wanni jechuun hin barbaachisu. Daran keessa kuuta namni daran keessa kuute obboleessoo haa ta'u yeroon tun yeroo gara rabbii deebi'uu qabna obboleen islaamaa. Pilaatfoormiin keenya yeroo kana akkamiin ramadaana simanna waa'ee ahkaama ramadaanaa namni qadaan irra jiru akkamiin kafaluu qaba. Dubartiin waggaa dabaree ulfarra turte tan soomaniin akkamiin qadaa kafaluu qabdi. Dubartiin hoosisaa jirtu akkamiin qadaa kafaluu qabdi. Namni dhukkubsataa ture waggaa 2 fi 3 akkamiin qadaa kafala. Namni haadhaa fi abbaan osoo ramadaanni soomanni irra jiru soomana afaan keessa osoo jiranii irraa akkamiin ramadaana qadaa irraa kafala. Maal akkam kana faa barsiisuu dhistanii oguu obboleessoo hin salfattaniis namoota isaanii hojjeteessanii waan akkasii hawaasa jetan. Isni biyya balleessuu jiraa jechuudhaaf
sheekootii dha darasaadha hayyoota keenya nutti ulfaate. Isintu gurbaa sanirra na dibdee. No, I'm very sorry my brother. I'm very sorry. Nama akkanaatiif bakka kanitanii waliin teessanii iskiriina keessan bantan. No, ayasfalligin. Ayasfalligin. Bacarraash. Maaliif? Namoota garii afaan Arabaa beekuudhaaf amantii beeka jettanii nutti gartee akka baandiraa Itoophiyaatti waliin fannisinaa booda gabbuusu nu dhibaate. Kana barra kun jiru hawaasa keessatti namoota garii akka baandiraa Itoophiyaatti wal fannistanii gabbuusu nu dhibee bara. Namoota sila ol fannisamuu hin qabne ol fannistanii ol baastanii akka baandiraa Itoophiyaa gabbuusu nu dhibee cuumata sana. Aho rakkanni bara. Ni rakkanni. Anyway, aho. Isumaaf haa ta'u. Yeroon kun baatii shaarul qurraa. Baatiin tun baatii warra Qur'aana Rabbii hordofuuti. Warra Qur'aana Rabbii halkanii fi guyyaa shaagaluuti. Warra taraawiyaa salaachisuudhaaf Ramadaana kanaaf qophaa'u leenjiin yeroo amma isaan Qur'aana isaanii muraaja'a godhan yeroon isii amma gara Rabbii deebi'anii akkasuma yeroon tu yeroo sambuusaa fi muxabbaqaa fi shurbaa fi kanaan rakkatanii miti. Yeroo tawbaadhaan gara Rabbii deebi'anii qalbii isaaniitti dhiqanii arraba isaaniitti xaaromsanii gara Rabbii deebi'anii. Sheekota keenya ajannaan keenya akkamiin Ramadaanaaf simannaa haa ta'u. Akkamiin Ramadaanaaf qopho'inaa haa ta'u. Darasoota keenya itti gaafatamaan magaalaa Minisootaadhaa bulchiinsa magaalaa Minisootaadhaa du'aataa arra labsa kana dabarsee jira fudhadhaa jaannaaf. Kantiibaan darasoota magaalaa Minisootaa jechuudha. Kantiibaan darasoota magaalaa Minisootaa ajajni inni baase arran tana jettaniin darasoota addunyaarra jiraniin du'aata addunyaarra jiraniin. Ajandaan keenya kan ammaan tana haga Ramadaanaa ahkaama Ramadaanaa barsiisuu namoota akkaataa qadaa itti kafalan warroota qadaan irra jiru haadha hoosisaa turte haadha ulfa qabdu dubartii teenya dhiirsa dhukkubsataa turte manguddoota dhukkubarra turan akkami soomanni isaanii namni soomuu hin dandeenye akkami soomana waa'ee ahkaama Ramadaanaatti wal qabatee kanaa miti kun egaa ergaa kantiibaa darasootaa jennaan kantiibaa darasootaatiirraa magaalaa Minisootaatiirraa arraan tana labsi ibsi ejjennoo kenname kana jettanii darasoota waa'ee qaama saalaa dubbatuun dhaabi nurraa jaan jinnijaanka nurraa dhaabi jaan achumatti amma fulleeffannee jirra gara toobatti gad deebinee jechuudha. Kana gaa dhaamsi keenya jaalawwan Ramadaanni dhiyaatee jira gara Rabbii deebi'a gara Qur'aanaa deebi'a maalaa yaa'in irraa fagaadhaa yeroo ammaan tanaa qalbii teessan gara Rabbii deebisuun barbaachisa akka malee Ramadaanuma kanaahu Rabbi si jiraachisee dhaqqabuun wallahi waan guddaa dhiisi maalaa yaa'in haasoo maalaa yaa'in kana keessaa bahi haasoo sanillee dhaggeeffatin haasoo jaartii jinni haasoo gartee walqunnamtii saalaa jinni jaankaa sheekhi kana horiinuu ni beeka si galaa miti horiin akkamitti haadha ofiitirraa deemanii aannan horii gartee gisee maal jettaniin daa'imni horii kun maal jaama saboo narraa himi gaaboo daa'ima horii kunuu ni beekaan sinjee eessarraa aannan dhuganii ati kana naa barsiistaa kitaaba ummata Oromoo gawwaa seete moo waata kan beekuu seete moo maali akkamiin daddale waadhaa fi abbaan keenya mina ina caawusaa ne maxxachuuti kana haraamii fi halaalii naa odeessitas gubbaa teessee waan akkana haraamii fi halaalillee asirratti hin odeessan yaa akhi haasawa daa'imanii dhaggeeffata ijoollee dhaggeeffata haasoo kanan ilmoo amata 6-7 dhaggeeffata kana wallaaltan an isinummaanuu warrummaan silaa waa beeku nama sanii hojii teessanii karakkaramtan waan akkana waan karakkatan dhabdammo waan haasawitan dhabdammo min agabbaachu kanaa olii bu'aa balleessu jiru hedduu jiraati kirikkirii kana keessatti isin gisee gootan ijoollee xixiqqoo dhageha isinuu isaan adabadhu jechaa jirtan isin ittiin adabalamtan min nakkaachuu sabochi min nakkaachuu maal taatan jarana daa'imni kiyyaa yoo ta umrii 9 ta umrii 7 ta umrii 14 abbaan kiyyee maal jaa hadiisa himu jiran hojii karakkaruun jettee haasoo akkasii dhaggeeffatte akkamigaa billaa alee gaaqii maal taate haadhatee dhaggeeffata ummaatee dhaggeeffata jaatitee dhaggeeffata intalatee dhaggeeffata obboleetitee ta waliin dhalatte haasoo akkana akkamigaa kanaafu bakka filadhaa nama waliin haasotan filadhaa yeroollee filadhaa please namni maraataan hundi guyyirraa keetuma waajaa ati deebisuma ajanduma deebisaa saniif ajanduma yaa akhi why don't you be creative waan haaraa addaa takka bareedduu ta rasuuli sallallahu alaihi wasallam nu barsiise san sunnaa san maaliif hin jiraachisne waan addaa takka ta rasuuli barsiisanii dabarsan san ati dalagaa godhatte addatti waan san maan barsiisne waan bocala namni guyyirraa bocolu ati bocoluma san naasirreestaa taraafika bocalaati ati naagala wanni ati yaaddu garuu
san laafisteetuma bira dabruu qabda daran guddistee daran bocoltee akka bocalu godhaa jirta walii gallaami boo rasuulli rabbi alayhi salaam namticha bar mana masgida keessa ficcaanaa ture sanii yaadattaami bar ummanni itti fiiganii bar maali itti fiiguun isaa sun rasuulli dhiisaa jeen hogguu itti fiigan san namtichi yoo silaa itti fiigan sodaa saniin takka baaragee masgida hunda waliin balleessa lakkii dhiisa achumatti haa fixatu jeellal namticha san silaa bakkuma inni itti haasoo isin achuma fixatee achumatti yoo keessaan dubbistanii ta'e takka ammoo gisuma takka lash gootan ay guyyaa hundaa kanuma ajandaa nu godhuu dhiisaa billaalee akka namtichi bar rasuulli rabbi ficcaan bakkuma sanitti haa ficcaan dhiisaa jeen sunuu bar hikmaa bar maaliif masgida hunda waliin geehe sababa ati dubbatteef sabaan dubbadheef amma hagumaan an footoo isaa maxxansisaniifu hagam takka na rakkaa ture beeta wallahi na rakkaati maxxansisan san rakkadhee bakka dubbiin isaatu natti dummaattee ifirraa aboo rabbumaa je'iti numarraa callisi jechuudhaaf jechuudha sirrii jirtaa fi dogoggora jirtaaf sonna numarraa callisiif bakka maxxanseef jechuudha maaliif dubbiin laal hikmaan tuni subhaanallah akhu rabbi hikmaatan nutti haakannu maaliif namoota dogoggora bocolaan deemu hunda guyyaa hunda gabbaanee nuti sheekootiin raddii godhaa raddi maali ashaabu raddii maal taatan waan haasoo itan dhabdamu ajandaa dhabdanii ramadaana kun ajandaa isinii kanneetiin jira mee kanarraa dubbadhaa isinii dhiiraa كيف نستقبل رمضان الاستعداد لرمضان أحكام رمضان شهر القرآن كان الرادو بدامي ما اسمي إيران جيبت وندكو ناتشو بورو خبرا مراتان في أمس أجندا نباسا أجندا حجاب دبرتي إسلاما مكالي كيستي وفتهم براتهم دنيا ما لي أجندا كان قدستاني كستي نما كودن انتاتين دبانين شئتي تتوكو درستي تتوكو مراتا تكو فوتاني نما كودن وانقود داوتن يا أخي كمون አያስፈልግም ኢሲንቱ ደረን ዋን ከነ ፈጫሴ ጎለ ሁንደን ቆጅርኑት ኢሳኑራ ይፈመና ወዳጋ የሮ ገርገሪጋ ማሊፍጋ ወገዩ ነምኒ خرا ተቆፈ ጅራቹን ቀወራ ከራ ያዳ አዳዳቲ ወል የቄቁን ማንቀቡ ማሊፍ ነቄቅ ያኔ ሲወል ቤት ማርኩን ቀው ላኪን ሞ አደባናቶ አረባኑ ሶንታኔጋ ወልቄቁን ሞ ጀርቲ ባር አረባ ሶንታኔ አማላ ኩል ያህል رمضان خنا كم يسمى ينان رمضان كتسمى إنه جواب سنة توبة عن قرار ربي دي بعجران كيف توبة قرار ربي دي بودان توبة تودان بقي سنة مي توبة كل تاتي تحكا لما ده دعائه الدميسا باتي جهاجوتو مني سلفا ندرة دبر رمضان وسوين جهين باتي جهاجوتو يا ربي رمضان لك أبسيسي فيا في إيمانا حال بريد الرت والرسم متمتاز جاني ربي ساني خرطان باتي جهاجوتو halkan guyyaa karada ramadaan rabbi sin dhaqqabsiisee fayyaa fi imaanaan simatanii keessatti rabbi keessan gabbaruu jechuu sadaffa hamma danda'ametti gammachuu ramadaana kana simatuudhaaf bifa bareedaadhaan gammachuudhaan qophaa'u kan yoo dandeessan namni baatii sha'abaanaa soomnuu dandeessan 15 duraa tahee isniinaa fi khamisa tahee guutumatti yoo soomnuu dandeessanii alhamdulillah inshallah namni dandeessan qur'aana heddummeessu zikri heddummeessu namni qadaan ramadaanaa kan waggaa dabree irra jiru yeroo tanatti fayyadamee baasuun hedduu barbaachisaadha osoo ramadaanis ittiin geenye jechuudha inshallah kana gaa wanni nan dhaamu barbaade gabaabsee jabaadha inshallah kanuma gaa inshallah akkasii gaa wanni jechuu barbaade ajandaa hundaaf abbaan ta'ina naagasumaan siin dhaama wannummaan isaan barbaadanuu kana nu iyyisiisu wal nu nyaachisiisu nu waccisiisu bakka ama kanaan feemasii ta'an jechuudha ama darasticha maariyyoo sanjaanii maqaatti baasanii jiran dura already ama istaara ta'ee jira jechuudha aktar amma inni isa istaarri amma kana isintu godhe jechuudha akka baandiraa Itoophiyaatti ol nama baastanii fannistanii gabbuusu nu dhibaa jira dhiisaa jirana gara rabbii deebi'a ilmi baradha toobadha إيسا مالاياني أسوانا ني يا أخي مالف أركان صلاة بيتا أركان صومنا بيتا أركان حج بيتا أركان إيمانا ميك أركان إسلام ميك أركان صلاة ميك واجبان صلاة ميك سنان وني مالي وضوء مالفا واجبان وضوء مالفا خانا الرتي فوكس مانغو نبليسو وان هورينو بيهو horiinu haadha ofiitirraa akkamitti aannan akkatti aannan dhuganii beeka ati kana oromoo na barsiista kanaaf dantaa gootee waan guddaa gootee facaasta no
Haraamii fi halaalummaa isa asirratti miti kana maafi ibsitu ammas. Yoonni fi fatwaallee barbaadde asii miti. Dhiisi. Waa gargarii callisaame callisuu filadhaa. Waan gootummaa irratti taatan hedduu jira. Hijaaba dubartii islaamaa tasarbamte maqaleetti barattee hin dandeessu jaamte sanirratti gootummaa keessan agarsiisa billaa aleekum. Kana kan barbaannu. Nageenya jira dhagaa tutti gaarii. وجزاكم الله خير الجزاء. أحمد بقى رفتي كوت ما تو بقى رفتي كوت توكواتي كا غرباس مولين تاي كا توري تو كوت مي كا أحمد أولي سينا كامي كوت مي نيكا كنا شيخ أحمد مي سبو مي تا كوت كوبر ريسي كا أولي سيدا برسا شيخ أحمد accept قولي السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ جرتو. كيفك أبو ماني جت حبيبي. بنا دوغا جرا بنا دوغا. أبو بنا فينا كين دايم جتي كاوري جماتي ناجرادو. مالي سينو غرا كينيا كوتا ناندي داني ليش داني؟ مالك ورقة أنا أرجو يدني ميزنيس. مالي إنو السبونسر أنا أرجع السبونسر. أبجرا ركون كابو سينيرجينا. غاري أما كانتيبان دعاتا كمغالا منيسوتا دا إبسافي الجنون إني أما كابو يرو ما كان كيسا تواي رمضانا أحكام رمضانا كان رتين يفتا داجي لفظ شني قولي جراجو نفرات تاني لو والله فرانير كانتيبان سنتين تكاتو مالي نامومتي بيتي مثلا قوتو يبولشو فينتاو Doktoroonni jedhanii rattaa isaanii biyya sana geggeessaa jiraati. Kantiibaa moo ofti keessi tan malee kana. Suma dhugaan jedha wallahi. La. Maalo laki tanumaanu ne gana baasu tanumaanu. Abshira akkam jirtu naguma. Fayya alhamdulillah. Haasawaa keessanii ilaalaan ture. Gurbaa waa'ee san dubbataa ture egaa. Maqaalee kaasuu barbaadu alaa kulli haal silaa akka yaada kiyyatti ani wani narra ture yaada kiyyatti silaa. Osoo silaa ismaa waliin achi dhufuu baattanii. مالف حاسو مثلا نما نقاش ولينغوتو جرا درا صدركان علمي سال على مقام مستوى علمي سامال اي سبرتي اي نورا برتي بركم درسوا ما كيسه توري بركم سكولا مجلس ديمي مدرسه كم ديمي اي نو نمني كون اي سبرتي افان روا بيكو في افان روا بيكون دمسا سني دمسات لكن مو اي مالف نمني بيكم سكابو صدركا كابو وانا كنا اول به هندبتو ولي miti nama kana dura qoradha yoon tan akkuma maslahati rabbi sodaadhuuti aboo nurraa dhiisi jechuun takkaa keessaan isa dubbisuun barbaachisaa jeeti yaada maaliif amma if duraafillee barumsa nu haa ta'u namoota akkanaa kana as babaasnee ummanni kun boodarra maaltu taamaa dhufa afaan adabaatiin waan namatti hin dubbanneef si cabsaa si arrabsaa waa sin jechaa waan jaaniif namoonni maal ta'an akkaati waan sodaattee firaa callistee takka ilmiin si keessan jirree مالف نمني غرغري سوداچيسه اونني سر قباتي تك افان غوتو دان دبتو والله كينيا نما سن بي خافت ولتا ما حاسوني كنا كوني فيري سنسيتيف حاسو علمو قبدت مفكنيا دائما وغاشني مي ارانتنا ابانكي احمد ماجل جريتيتي فيسبوك كي كنا هاولين تيسيفالالتي دوغال وانتو تكنا وانا سرت نقاش غدمو من برباچسني علماء اسلام الراشكوتي غرغدو رانا كنا تاني نما مراتا ولين كيسان نقاش غدنسي وان اغري كانوا مغاياني كي أبولوما كان أبولومات ناقلا وديراني itu toleeti jabbii todhaa Oromoon waan toluu didee fi malee kan hodhuu didee jedhu beeytu gabaabumatti yaaduma sin jettanii waliigalee garuu nama kanatti callisuuni namni kuni hordoftoota godhateera gaafa jalqabaa akkuma inni ba'ee waan kana dubbateeni itu namni ba'ee irratti deebii kenneera ta'eeti itu namni ba'ee bakka inni jirutti dafee dhaamseera ta'e dubbiin kun amma kanaan babal'atu ture namni kun maadha waliin qabatee dhufee wantoota kana miti wantoota hedduudha kan inni dubbataa ture ani jaluma bu'aan hordofaa jala taa'een dhaggeeffataa ture dhaggeeffadhee gaafan jedhu dubbiin nama kanaa garamitti deema gaafan jedhu waan kanaa sheekonni irratti deebii laachuu qabu jedheen sheekotaa fi akka isaan waan kana irratti dubbatan affeere namoota illee dhaqeen keessaan haasofsiise jalqaba keessaan ilaa waan akkasii akkas ta'e jedhee sababaan isaa bakki inni itti dhaqee dubbatu bakka namni kumni lama kumni sadi jiruttidha
yeroo hunda waan akkasii kan inni dubbatu. Kan dhaqee fatwaa gaafatullee ijoollee kiristaanaadha. Ijoollee kiristaanaa faatu gaafata. Gariin immoo musliimootatu gaafata. Bakka kanaas dhugaa dubbachuu fi hanqinni hin jira. Fatwaa bakka akkasii gaafachuu qabda jettanii finis warri daa'ii taatan akka waan isin lafa keessan hin jiru. Gaafuma dubbiin dhufu miidiyaa kanarratti baatanii kanatti badee akkas ta'e nama akkasii gaafachuu qabdu jettu malee hawaasni kun eenyuun akka fatwaa gaafachuu qabu. Fatwaan kan gaafatamu sooshaal miidiyaa irratti dhamoo sheekolee warra biyya keessaa dhalatan fakkeenyaaf Ustaaz Naasir Hamzaa fi haati manaa Ustaaz Naasir Hamzaa yoo wal dhaban jechuudha biyyaatii wal fuudhan abbaan biyya jira haati biyya jiru haati abbaa manaa keessanii haati keessan biyya jiru maatiin biyya keessaa wal beeka. Akkasumallee sheekonni isin irratti qaraatan yookaan qaadiin bakka isinitti dhalattan taa'e kan isin beeku kan haadha manaa keessan beeku hin jiru. Bakki silaatii dhimma waliigaltee dhabuu keessanii itti gaafatamuu qabu biyyadha kan ture. Sheekolee biyyaatu gaafatamee fatwaa kana isiniif kenna. Dubartiin abbaa manaa ishee waliin wal loltee sheekanwaariin gaafachuun sirrii miti jedhee namanani. Ani akka kootti sirrii miti jedhee namana. Abbaan manaa ishee biyya jira isheen as jirti. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni kan wal fuudhu akka naannootiinidha. Inni jimmatti dhalate 95% namni jimmatti dhalate jimmumaa fuudha. 95% inni Harargeetti dhalate Hararguma inni Wallaggatti dhalates Wallaggumaa fuudha. Jechuun ganda isaa keessaa yuun bahu jechuu barbaadeen. Kanaaf sheekolee naannoo sana jiraniin fatwaa gaafachuun ituu jiru Sheek Anwaariin dhaqanii fatwaa gaafachuun akka wallaala Ahmad Hussein Ibrahimitti sirrii miti jedheen yaada. Nama durii akka kanaatiif fatwaa gaafachuu mitiiti Sheek Anwaar faatiin dhaqanii gaafachuun. Durii Dr. Jeelaaniin caatiin haraama moo halaaladha ni gaafatu biyya keenya namoonni tokko tokko. Akkami naannoo keessanitti caatiin kun akkamidha akkamitti ilaalu toohinni akkamidha erga naannoo keessan seenee akkasumas itti gaafatan ilaala akkamidha waan kanatti isin akkasitti qabadha garuu fatwaa itti namaaf kennuuf hin ariifatinaa jedhu agartanii akkasaan itti fatwaa laatan maaliif fatwaan Wallaggatti godhamuu fi waa'ee caatii irratti yookaan Harargeetti godhamu yookaan Jimmatti godhamu fatwaa gargariidha. Kanaaf bakki itti hawaasni keenya fatwaa godhuu qabu fatwaa gaafachuu qabu iyyuu sinoo lafan keenya ibsa namaaf hin keenye ulamaanu wanni namaan keenye akkamitti wanti kun wanni ta'a waan kana sirreessaa isinis jechuu barbaadeen galatooma waca keessa moo hin jira dhiifama guddaa. No, dubbii qabxii bareedduu kaaste keessattuu waa'ee fatwaa onlaayinii irratti kaafamu wal qabate sheekootiin keenya dhugumatti waan isin beekuu qabdutu jira. Amma fakkeenyaaf biyya kana keessatti wal qabate Ameerikuma keessattuu jechuudha. Amma rakkooleen gurbaan dubbataa ture suni dubbii keessattuu biyya westerniidhaa wal qabatu laala. Biyya kana keessatti wanni akkasiituun baratamaadha. Bultii diigamtuu fa'aa jira sababa kanatti si galee. Amma waa'ee gurbaan kaasee sanarratti bultii diigamtuu jira. Bultii sababaa saniif jecha namni jaaramullee jira beeku. Waliigalaame aadaan naannawaa wal dhaba. Hatta dhiisi Oromiyaa guutuu dhiisi akkuma Afrikaatii fi Awurooppaatii fi biyya Arabaatii fi biyya Kanaadaa fi kana jidduu garaagarummaa jira. Akkaataan bulchiinsa ilmaan itti guddifattu, akkaataa bultiin itti gaggeeffattu biyya kana keessatti namni maal argaa guddata, maal dhagaa guddata jechuudha. Kanaafuu amanni baatanii waatu isin baasinsa isin hin deebisaa. Dhiifama. Turkiidha. Amma fakkeenyaaf waa'ee jimaatii wal qabatee gaafa kan imaamticha tokko gaafatan kashkii jaaniin isaa. Inni takkaa qameetuun beeku beeku. Hagaan qamee ilaalutti fatwaan godhu jee ofii qamee fatwaa godhee gas booda laala. Dubbii sirrii jettee reefu. Namni tokko waan tokko osoo waan ta'e qoratee qo'annaa fi qorannaan ittiin godhamin irraa dubbatu nama dhiba. Amma fakkeenyaaf waa'ee mana bitachuutii wal qabatee Ameerikaa kana keessatti namni garii akka ribatti halaaluu jira. Waan kana ulamaan islaamaa dhufanii laalanii jireenya biyya kanaa laalanii haala biyya kanaa laalanii akkaataa manni itti bitamu karaan biraa hin jirre karaa san malee fa'aa laalanii waan isaan godhanii jira. Amma waan kana keessan beene ka biyya Ameerikaa hin jirre jechuudha. Rakkoo uummanni keenya asitti jiru kan beene. Ahmad deebitee jirta? Shaayama yoo deebi'ee jiraate bareeda. Kanaafuu wantoonni garii akka naannootti
akka biyyatti wantoota sheekootiin naannoo san jirtu walirra beekutu jira. Silaa sheekootiin tun wal gargaarsifatanii wal mari'atanii naannoo kanarratti ati fatwaa ati nu godhi naannoo kanarratti ati fatwaa nu godhi waa'ee biyya sanii anaaf dhiisi waa'ee biyya kana anaaf dhiisi jedhanii marii jidduu isaanii jiraate takkaamoo sheetichi biyya biraa jiru waa'ee biyya kanaa fatwaa hin godhu jechuudha.